Akka mul'ata kabajamoo jaalatamu daawwattoota hordoftoota kan digital media oduu guyyaa irraa isiniif qabannee jira. Oduu irraa kan isinitti waan obsaan oduudhaan oduu keenya jalqaban. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa mirgi haqaa buqqaatotaa akka hin eegamne ibseeti jira. Dabalata oduu kanaa faayidaa isaanii akka itti aanutti nuuf qindeessiti. Itoophiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e namoottan jireenya isaanii irraa buqqaan haqa argachuu akka hin dandeenye Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Koomishinichi mirga namummaa irratti gabaasa waggaa baase keessatti akka ibsetti mootummaan warreen lammiilee biyyattii jireenya isaanii irraa buqqeessan fi miidhaa geessan irratti itti gaafatamummaa waan hin mirkaneessineef buqqaattoonni mirga haqa isaanii malu argachuu isaanii akka dhaban ibsee jira. Dhaabbatichatti itti aantuun koomishineeraa kan ta'an Rekeeb Mesalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti gareewwan buqqaattoota irratti miidhaa gaggeessan irratti mootummaan tarkaanfii barumsa ta'uu danda'u fudhachuu dhiisuu qofa osoo hin ta'in buqqaattootaaf eegumsaa fi gargaarsa waan hin taasifneef buqqa'uun itti fufee jiraachuu isaa ibsanii jira. Dhimma kana irratti kan yaada kennan hoggana dhaabbata ogeessota seera mirga namummaatiif falmu kan ta'an obbo Amhaa Mokonnin sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan dadhabee dandeettiidhaa fi kutannoo dhabuu irraa kan ka'e ta'uu isaa ibsanii jira. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa buqqaattotaaf taasisuu qabu irratti waliigaltee idil addunyaa akkaataa isaa irraa eeggamutti hojii irra oolchuu akka hin dandeenye kan ibsan itti aantuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa yeroo ammaa namoottan qe'ee isaanii irraa buqqaa miliyoona 4.3 akka ta'an himanii isaan keessaa harka 80 kan ta'an kan buqqaan sababa walitti bu'insaatiin akka ta'etu himama. Oduu keenyatti aanutti yeroon isin dabarsu Itoophiyaa keessatti namoonni qe'ee isaanirraa buqqaafaman keessaa gara 80 olii ta'an sababa rakkoo nageenyaa akka ta'e ibsameeti jira. Akka gabaasaatti bana bahetti Itoophiyaa keessatti namoonni qe'ee irraa buqqaafaman keessaa gara 80 ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin eeruudhaa fi akkasumas buqqeensa itti fufaa jiru furmaanni waaraan akka kennamuuf walitti bu'iinsi karaa nagaa hiikamuu akka qabus dhaabbileen garaagaraatis ibsaati jiran. Naannolee Oromiyaa, Affaar, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz, Kibba Itoophiyaa, Giddu Galeessa Itoophiyaatii fi Somaaliyaa keessatti taasisuudhaan buqqaatota 368 ol ta'aniif mooraa baqattoota 62 daawwachuun gabaasa kunis hanga qindaa'etti ibsameeti jira. Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti wal-dhibdee fi akkasumatti illee rakkoo nageenyaa mudateen akkasumas hongee beelaatii fi saboota garaagaraatiin kan rakkoo sagalan hawaasni jiraachuu isaaniitis dubbatamaa jiru. Addatti ammoo buqqeensa gara waraanaatiin taasifamaa jirutu irra hammaataa jira jechuudhaanis hooggantoonni 363 mooraalee daawwannaa garaagaraa taasisanis ibsaniiti jiran. Oduu keenyatti aanutti yeroon isin tarkaanfachiisu saatalaayitiin Itoophiyaa gara hawaatti ergitee hojii dhaabuun isiitis ifateeti jira. Saatalaayitiin Itoophiyaa dachirraa odeeffannoo akka funaanamtuuf hawaatti ergitee turte hojii dhaabuu isii Inistituutiin Jiyoo Ispeeshaalitii Saayinsii Ispeeshaal Itoophiyaa beeksiseeti jira. Saatalaayitoonni kunneen hojii isaanii dhaaban yeroo tajaajila kanneen waan xumurameef akka ta'e Daayirektarri Ol'aanaa Inistituutii Obbo Abdisaa Yilmaatti himaniiti jiran. Akka qondaalaa kanatti yeroo saatalaayitoonni kun hawaarraa turanitti dursee beekaati turre jechuun odeeffannoo akka argachaa turanis eeranii jiran. Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo jalqabaaf saatalaayitii Itoophiyaa riimoot seensing saatalaayit 01 tirist jaamuuf kiloogiraama 70 ulfaatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 10/2012 chaayinaatti furgugeessitee turte. Saatalaayitiin kun odeeffannoo qaama albuudaa, odeeffannoo qilleensaatii fi akkasumatti illee odeeffannoo qonnaa irrattis kan hojjetu yeroo ta'uudhaanis ibsamaa ture. Waggoota 4 kan tajaajilaa ture gara waggaa 3tiin hojii isaa sirnaan kanneen ammoo hojii isaa barbaachisummaan isaa waan xumurameef ergamsi saatalaayitiidha hojii dhaabuu isaatis beeksiseeti jira. Toleegaa daawwattoota keenya ammallee oduu keenya itti aanutti yeroon isin tarkaanfachiisu. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa badhaasaa madaaliyaa biyyattii saayinsii fi Ameerikaa irraa fudhachuun isaaniitis ifoomeeti jira. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa sagantaa badhaasa biyyaalessaa Ameerikaa kaleessa masara mootummaa Ameerikaadha White House keessatti gaggeeffameen badhaasa madaaliyaa saayinsii pirezidaantii Joo Baayiden harkaa fudhachuun isaanis dhagahame. Haaluma kanaanis Profeesar Gabbisaan qorattoota Ameerikaa pirezidaantii Joo Baayiden irraa badhaasa fudhatan 21 keessaa tokko ta'aniiti jiran. Profeesar Gabbisaan hojii qorannoo isaanii saayinsii midhaanii haala qilleensaa fi gogaa fi ilbisoota damdamachiisuu danda'u argachuu
argachuu isaanii badhaasa kana akka argatanis isaan dandeessee jirachuu isaaniis miidiyaaleenis garagaraattis ibsaati jira. Profeesar Gabbisaan qorannoo yeroo dheeraadhaaf gaggeessaa tureen gama saayinsii midhaan nyaataatiif fooyyessuu irratti mudachuudhaan guddaa akka hojjechaa turee fi akkasumas hojii ol aanaa sagantaa nyaataa addunyaa irra badhaasa idil addunyaa argachuu isaaniitis ni yaadatama. Dhalataan Oromoo kan lammii Ameerikaa ta'ee Ameerikaa keessa jiraachaa jiru hojii isaa sirnaan hojjechaa ture sirna addunyaa irrattis beekamtii argatee argameeti jira jechuudhaanis odeeffannoo miidiyaa marsaa hawaasummaa jalattis wal jalaa qoodamaa jira. Toleegaa daawwattoota keenya oduu keenyaan gara xumuraatiin geenyeeti jira. Baha Riippaabilika Dimokiraatik Koongoo keessatti haleellaa hidhattootaatiin kaleessa raawwatameen namoota 21 ol ajjeefamuun isaanis dhaga'ameeti jira. Dabalatoo oduu kanaatiif Samir Joote akka itti aanutti isiniif qindeessa. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kaleessa namoota 26tu ajjeefame. Baha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haleellaa hidhattoonni kaleessa raawwataniin namoonni 26 ajjeefamuun isaanii gabaafameeti jira. Ajjeechaan kun kan raawwate baha bulchiinsa Kiivuu magaalaa Ooyichaa Jaamtu keessatti akka ta'e kan ibsan kantiibaan magaalichaa Nikolaas Kiikuun gochichi kun kan raawwate shakkamtoota garee hidhattoota Islaamummaa lalisan akka ta'an himaniiti jiru. Namoota ajjeefamanii alattis namoonni biroo 4 madaa'anii hospitaala seenuun isaanii beekameeti jira. Namoota du'an ijoolleewwan 12 fi beektonni 14 yommuu ta'an caalaan isaanii kan ajjeefaman ableedhaan akka ta'e Ajaans Press gabaaseeti jira. Poolisoonni biyyichaa gama isaaniitiin akka jaanitti onkololeessa 17 bara 2023 daangaa biyya ollaa Yuugaandaa keessatti misirroowwan bakka bashannanaa keessa turan irratti hidhattoonni ajjeechaa raawwatanis jeeti jira. Haleellaa kana raawwachuu isaa qaamni garee Islaamic State jedhamu wajjin hidhata qabu kun itti gaafatamummaa akka fudhates beeksisuun isaa gabaafameeti jira. Yuugaandaa fi RDK'n garee dhaabbata Islaamic State jedhamu naannoo sanitti uummanni dimokiraatawaa gurmaa'ee yookaan ADF jedhamee beekamu irratti bara 2020 takka kaasee waraanni waloo labsuu isaanii gabaafameeti jira. Haleellaa kana raawwachuu isaa qaamni garee Islaamic State jedhamu wajjin hidhata qabu itti gaafatamummaa akka fudhate beeksisuun isaa gabaafameeti jira. Yuugaandaa fi RDK'n garee dhaabbata Islaamic State jedhamu naannoo sanitti uummanni dimokiraatawaa gurmaa'ee yookaan ADF jedhamee beekamu irratti bara 2020 takka kaasee waraana waloo labsuun isaanii gabaafameeti jira. Toleegaa kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota hordoftoota Afran Qalloo diijitaal miidiyaa oduu keenya biyya keessaaf alaa qabanne isiniif dhiyaannee idilee teenya arraaf hanganuma. Hangootu biraatiin wal garuu kan nagaa walitti dhaammannu ta'a turtii oduu kanaatiin obsaa irdu'an. Akkasumas gara ogummaa kaameraatiin saalaa bilakiin wal faana ta'uu isin faana turre. Daawwachuu keessaniif galata qabdan Afran Qalloo diijitaal miidiyaa areera uummata.